nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan equation of a line kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti kan ilaallu slope of a line dha. That slope of a line. Slope of a line gaafa jennu coordinate qabna inni afran kanaan coordinate geometry jechuudha. That kun coordinate geometry yoo ta'e laala sararri tokko dhufee mee akkasa jiru. Sararri tokko asiin darbee jiru. Sun sararri tokko asiin darbee kanadha. Sararri kun amma mool jedhee jira. Eenyurraa? From positive x axis irraa. Positive x axis irraa amma mool jedhee jira. Ammam lafarraa ol ka'ee jira. Wanta jedhu fakkeenyaaf kun lafa yoo ta'e jedhe lafarraa wanti tokko amma mool ka'e kan jedhu this is what we call it slope kan jennu isa kanadha jechuudha. Okay? Ammam ol jedhe kan jedhu jechuudha. Deebii kana kan deebisu slope of a line. Kun line miti. Line kun ammam ol jedhe kan jedhu afaan oromoodhaan ammam ol jedhe jechuun slope isaa jechuudha. Okay? Kan jedhu slope jechaa kun isa kanadha jechuudha. Isaanis maal jennee bakka buusna m dhaan bakka buusna jechuudha. Okay? Kanaafuu ammam ol jedhe konseptii isaas ni galeedhe yaada. That amma lafarraa wanti tokko yoo jiraate jechuudha kun lafarra yoo ta'e lafarraa wanti tokko yoo akkan ol qabdan yoo akka ol jedhe laayiniin kun lama yoo jiraate isa kamtu caala ol jedhe. Isa kanatu caala ol jedhee jira jechuudha. Jechuun isa kanatu slope isaa caala jechuudha. Slope isa kanatu caala jechuudha. Maaliif baay'ee ol jedheera waan ta'eef. Bakka simply slope dha jechuun ol jechuu jechuudha kan ol jedhee jechuudha amma mokkanni ol jedhee kan nutti agarsiisudha jechuudha. Okay, as keessatti pointii lama qabna inni afrannu gaa asirratti amma fakkeenyaaf pointii lamatu jira jennu asirra p dhaa fi q tu jira jennu iddoon kun p dha iddoon kun q dha iddoon kun p iddoon kun q yoo ta'e akkamittiin slope kana yookaan amma akka inni ol jedhe barbaaduu dandeenya kan jedhu laalla jechuudha. Okay, pointii p sanaani mee x1 y1 jennee fudhanne ende q dhaan immoo x2 y2 dha jennee kan fudhannu yoo ta'e jechuudha. Slope barbaaduudhaaf yookaan m barbaaduudhaaf wal qixa maal jenna y2 minus y1 over x2 minus x1 jennee arganna jechuudha. Bifa kana maal argachuu dandeenya slope yookaan ammam akka laayiniin tokko ol jedhe barbaaduu dandeenya jechuudha. But what x2 and x1 different from each other ta'uu qabu. That is x2 ni different from x1 ta'uu qaba jechuudha. Sababni isaa maaliif? x2 fi x1 wal fakkaataadha taanaan fakkeenyaaf 2 minus 2 dha taanaan iddoon kun 0 ta'a jechuudha. Okay, kana jechuun y2 minus y1 over 0 ta'a. Over 0 dhufa taanaan immoo kun maalidha? Undefined ta'a jechuudha. Akka slope keenya undefined hin taaneef dirqama x2 minus x1 maal ta'uu qaba jechuudha garaagara ta'uu qaba jechuudha. Undefined yeroo ta'u yeroo kamidha? Yeroo valuun x wal fakkaataa ta'e miti. Valuun x yoo maal ta'e wal fakkaataa ta'a yoo laayiniin sun vertikaalii ta'e. Fakkeenyaaf ilaala iddoon kun 2 dha yoo ta'e laayinii kanaaf asittis 2 dha yoo ta'e y isaa garaagaraadha. Y iddoo kanatti y2 y1 ta'uu danda'a garuu x wal fakkaataadha. Kana jechuun laayiniin sun maal jechuudha vertikaaliidha jechuudha. Laayiniin vertikaalii taanaan m yookaan slope maal ta'a jechuudha undefined ta'a jechuudha karaa biraadhaan jechuudha. Okay? Okay, example. If we have A and B, if B qabna yoo ta'e pointii kanarra jiru yoo ta'e maal barbaadnu jira slope barbaadi. Slope barbaaduudhaa fi slope karaa biraadhaan maal jechuu dandeenya inni m jechuu dandeenya inni. This equal with y2 minus y1 over x2 minus x1 dha jechuudha. Asitti y2 x1 ni see kanadha. y1 ni see kanadha. Okay, x2 ni see kanadha. y2 immoo see kanadha jechuudha. Okay, kana booda maal gochuu dandeenya? y2 keenya eenyudha? 8 dha jechuudha. Okay, 8 jenna minus y1 keenya immoo 3 dha jechuudha over x2 keenya meeqa ture? minus 2 dha jechuudha. Minus jenne 4 maaliif x1 keenya 4 dha waan ta'eef. This equal with wal qixa maal ta'a jechuudha kuni 8 minus 3 ni 5 dha miti. That over minus 6 jechuudha jala. This equal with minus 5 over 6 jechuudha dandeenya jechuudha. Maaltu slope keenya jechuudha. Therefore m or slope equal to minus 5 over 6 ta'a jechuudha. Okay. Example. If we have point p minus 1 comma 3 and q 3 comma minus 4 find slope. Slope barbaadi hin jedhu. That kana barbaaduudhaaf baay'ee salphaadha. M kan keenya wal qixa maal taate? y2 minus y1 dha inni over x2 minus x1 dha jechuudha. Okay, this equal with y2 keenya irra kan jiru jira minus 4 dha minus y1 immoo 3 dha 3 over jenna jechuudha.
x2 keenya kan jiru eenyudha 3 dha minus x1 keenya immoo minus 1 dha jechuudha minus e minus dha kana bracketii tasa irraanfachuun qabdan bracketii irraanfatu kana indoo ngortu jechuudha as qofa tun taane shallaga irraa kan keessatti bracketii bakka seenuu qabutti seensuun dirqama jechuudha okay kana booda minus 4 minus 7 wal qixa maal ta'a minus 7 dha jechuudha over 3 kun immoo plus gooti jechuudha that negative times negative dha waan ta'eef kanaafu 4 dha kanaafu m kan keenya wal qixa minus 7 over 4 ta'a jennee bifa kanaan slope argachuu dandeenya jechuudha slope irratti wanti sirrakkisu jira jedhee yaadu yoo jiraate immoo comment irratti barreessu karaa biraadhaan wanti sin beekuu qabdanu m equal to maal jenneer y2 minus y1 over x2 minus x1 dha jenneer inni kun wal qixa tan theta wajjin wal qixa laala tan theta wajjin wal qixa jechuudha that means angliin bifa kanaan qabna yoo ta'e laala asii theta ndi amin itti wal ka'u slope jechuun ammoo wal ka'u kana inni iddoon kun theta yoo taate tan thetaanii fi slope nuti barbaadaa jirru kun equal to each other okay wal qixa jechuudha okay theta maalidha angle between line and positive x axis positive x axis dhaa fi line gidduu kan jiru yoo ta'e thetaanii maal jechuudha kanaafu tan thetaan wal qixa m wajjin wal qixa ta'a jechuudha as keessatti dhimmi nuyi beekuu qabnu tokko yoo jiraate dhimma coordinateetiin bifa kanaan qabna yoo ta'e jechuudha as keessatti coordinate first coordinate second coordinate waan jennutu jira first coordinate kan jennu coordinate jalqaba x-nis y-nis yeroo positive ta'an first coordinate dha jechuudha linein keenya as keessa jira yoo ta'e bifa kanaan thetaanii yookaan linein kan keenya coordinate jalqabaa kana keessa jira yoo ta'e jechuudha bifa kanaan coordinate jalqabaa kana keessa jira yoo ta'e m keenya yookaan slope wal qixa tan theta wajjin wal qixa seekanaa qabadda line kan keenya immoo second coordinate jechuun immoo gaafa x negative ta'ee fi y positive ta'u iddoo kanadha jechuudha daat kara kana jechuudha line keenya as keessa jira taanaan kuno thetaan kanadha taanaa dhiifama thetaan asii kaase positive x axis dhaa fi line gidduu waan ta'eef thetaan kanaaf kana gidduu kuno laala asii kaasee kana gidduu ta'e jechuudha thetaan keenya isa kana yoo ta'e yoo kana ta'e m kan keenya wal qixa minus jennee taanoo 180 minus theta nu kenname sanaati jechuudha bifa kanaan arganna jechuudha okay m kan keenya kana wajjin wal qixa ta'a jechuudha ee kana sirriitti naa qabadhaa please sababni asitti tan theta negative ta'e maayini sababni isaa laala coordinate keessatti coordinate kana qabna yoo ta'e jechuudha bifa kanaani kanaan first coordinate dha jenna kanaan second dha jenna that third and fourth coordinate dha jechuudha ni kun that bifa kanaan jechuudha kun coordinate nu qabnudha jechuudha coordinate bifa kanaan qoqqoon coordinate wan kana keessatti sin thetaan cos thetaan and tan thetaan jechuudha tan thetaanii sadan isaaniiyyuu akkaataa ittiin jirantu jira jechuudha fakkeenyaaf bifa kanaan qabachuu dandeessu asitti all students as bifa kanaan all students takes kan yoo jenne fakkeenyaaf amma okay all student takes kan as keessatti all kan jennu si jalqabaa kanaaf godha all student kan jettu lammaffaa keessatti gotta sc sadaffaa irratti asuma naannoftanii gaafsanu take taadha t dha jechuudha and kan jettu c dha jechuudha kana jechuun first coordinate keessatti hundumti isaanii positive dha jechuudha that means sin cos and tan hunduu positive dha jechuudha as gaafa dhuftan kan positive ta'u eenyuun qofaadha sin qofaadha tan fi cos lammaffaa keessatti negative ta'u jechuudha inni kan biraan as gaafa dhufnu immoo eenyudha positive kan ta'u tan qofaadha kana jechuun sin fi cos negative dha inni kan biraan gaafa gara dhufnu immoo that cos qofaatu positive ta'a kana jechuun sin fi cos sin fi tan maal ta'a jechuudha negative ta'a jechuudha kana immoo amma sichiitise qoosiin si yaadachiisa jechuudha asitti amma laala gaafas dhumnu asirratti hundi isaanii positive kana jechuun laala sin jechuun y jechuutu fudhadhaadha kana booda kana biraadhaan immoo sin jechuun y dha jedha y equal to sin akka ta'etti fudhata yoo ta'e x jechuun immoo cos yoo ta'e tan jechuun immoo sin over cos yoo ta'e that window group baadhe kana jechuudha sin over cos yookaan cos over sin dha that kanadha jechuudha kanaaf iyyuu as keessatti laala yeroo gara kana
saayiniin keenya negatiiva jechuun pozitiiva jechuun as keessatti saayiniin keenya pozitiiva jechuun kunoo waayin pozitiiva jira waan ta'eedhaaf eksiinis pozitiiva jira waan ta'eef taaniin immoo maa inni pozitiivaaf yoo hirre pozitiiva dhufa waan ta'eef kunoo iddoon kun pozitiiva jechuudha hundisaayyuu gara kanatti gaafa immoo saayinii jechuun waayin pozitiivaadha ammayyuu as keessatti jechuudha waayin pozitiivaadha eksiinoo negatiiva ta'eera koosiin negatiiva ta'eera jechuudha. Okay taaniin immoo negatiiva pozitiivaaf yoo hirre maal ta'a negatiiva ta'a kanaafuu taanii asitti negatiiva jechuudha gara kanatti yoo immoo lacheen isaanii asitti waayin keenya negatiivadha eksiin keenya negatiivadha jechuun koosiinis saayiniinis negatiiva jechuudha negatiiva yoo hirre immoo pozitiiva ta'a waan ta'eef taaniin immoo pozitiiva ta'a jennee bifa kanaan isa kanas akka ittiin ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf asitti sakandii koordineetii keetti koordineetii lammaffaa keetti yeroo ta'u maayinus taaniidha kan jennuuf isloopiin kan keenya wal qixa maayinasiidha kan jennu kanaaf jechuudha. Taan maayinus taan of 108 degree maayinus teettaa nuu kenname sanaa kan goonuuf kanaaf jechuudha. For example if we have A irratti 45 degree dhaa fi B irratti immoo 150 yoo qabaanne find tan teettaa nu jedha. Tan teettaa barbaadi. Okay, tan teettaa jechuun wal qixa maal jenneerra? Tan teettaa or slope barbaadidha as dhiifama gaaffiin keenya find m dha yookaan find slope barbaadna jechuudha. Okay, slope barbaaduudhaaf maal barbaaduu dandeenya tan teettaatti fayyadamuu dandeenya inneerra. Okay, kanaaf iyyuu kan jalqabaa keessatti kottaa m jechuun wal qixa tan teettaa wajjin wal qixa kanaaf iyyuu tan of 45 yookaan tan of 45 wajjin wal qixa jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu maal goona emmiin kan keenya wal qixa taaniin 45 meeqadha waaniidha jechuudha. Okay, 45 30 60 90 0 kanneen kana common angle-dha ennee waamna warra kanaan warra common angle kana beekuu qabna jechuudha. Laatiin tiraansiirratti ibennuu kennamuu dhiisuu danda'a maaliif beekamuu qaba waan ta'eef. Kanaafuu bifa salphaa ta'een akkamitti beekna MSA kana TPN isin agarsiisu. Bifa salphaa ta'een kan akkamitti beekuu dandeenyu 0 angliin keenya jechuudha. 30 warra common ta'an 45 60 fi 90 asti callisaati 0 1 2 3 4 jedhaa callisaa maatii jechuudha. Hunda isaanii jedhatti over 4 jedhaa hunda isaanii iyyuu over 4 goonuu jechuudha. Kana booda under radical goona jechuudha hunda isaanii iyyuu under radical goona jechuudha. Kana booda sin theta sin 0 degree 0 over 4 0 dha waan ta'eef 0 yeroo ba'u 0 dha jechuudha. Bakka kana jalaa baasu kun immoo 1 over 2 dha jechuudha. Isee kana gaafa jalaa baastan kun immoo root 2 over 2 dha jechuudha. Gaafa root isee kun gaafa jalaa baatu jechuudha. Okay, root 2 over 2 dha jechuudha. Kan 60 immoo root 3 over 2 dha jechuudha. Kan isa kana 4 over 4 1 dha, 1 immoo 1 ta'ee ba'a jechuudha. Sin 90 1 dha jechuudha. Kana biraadhaan sin 60 root 3 over 2 dha jechuudha. Cosino cos teettaan immoo wal qixa maal ta'a jechuudha. Kana bakka isaa jijjiiru. Kana jechuun laala sila 0 2 1 over 2 maal jedha asii achi barreessine miti. Isa asii achi barreessine kana amma immoo achi as barreessuudha jechuudha. Waan irraa kaanii achi as barreessine. Kana jechuun waan goona achi as gaafa barreessine root 3 over 2 garagaltoo isaa jechuudha. Kana booda asitti immoo root 2 over 2 lachee isaaniitti wal fakkaataa ta'e asitti gaafa achi as dhimma. Kana booda 1 over 2 0 ta'a jechuudha. Koosiin 90 0 dha jechuudha jechuudha. Okay, what about taanii immoo maalidha? Sin theta over cos theta dha jechuudha. That kanaaf iyyuu isa kana tan theta jechuuni tan thetaan wal qixa maal ta'a jechuudha warra kana waliif irra jechuudha. 0 over 1 maal ta'a 0. Okay, 1 over 2 over root 3 over 2 1 over 2 over root 3 over 2 jechuun tuuntuudhaan gaafa baddu this equal with 1 over root 3 ta'a jechuudha iddoon kun 1 over root 3 dha jechuudha. Kanaafuu taaniin 30 1 over root 3 dha jechuudha. Inni kan biraa root 2 over 2 over root 2 over 2 inni kun waliin that council gaafa goonu 1 arganna jechuudha. Wal fakkaataa waan ta'eef root 3 over 2 asitti immoo root 3 over 2 over maaliiti 1 over 2 1 over 2 namni tuuntuudhaan gaafa baddu root 3 over 1 root 3 over 1 jechuun immoo root 3 wajjin wal qixa jechuudha. Asitti 1 over 0 hin danda'amu kun waan ta'eef asirratti undefined dha jechuudha. That undefined dha jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu taaniin 45 meeqadha jechuudha 1 dha jechuudha. Inni bifa kanaan argachuu dandeenya. Isin galee intraansii irratti qormaata daree ta'us that tiippiin kun baay'ee isin fayyadu waan ta'eef qabadhaan siin jedha. B irratti kan gaafatamne
tan of slope I mean ifama b irratti 150 yoo ta'e that 150 degree dhaaf yoo ta'e slope kana barbaadi m isa m jechuun immoo walqixa that 150 taanaani gaafa angiliin kan keenya ilaala angiliin kan keenya ammas ta'utti tan maaliif first quadrant keessatti equal with tan theta wajjin wal qixan siin jedha as ceenaan garuu kan jechuun 90 ol taanaan quadrant kana keessa jira taanaan kan quadrant lamaffaa kana keessa jira taanaan m equal to minus tan of 180 degree minus theta nu kenname sanaati jechuudha bifa kanaan arganna jechuudha kanaaf yoo asitti maal goona jechuudha sloping kan keenya wal qixa ta'a minus tan of what minus tan of 180 degree minus 180 degree minus what theta nu kenname sana theta nu kenname sana mo 150 degree dha jechuudha okay this equal to minus tan of what 30 degree dha jechuudha tan of 30 degree meeqa inni as kotta asirratti seesila amma hojjetanii kan jechuudha tan of 30 degree ni kuno 1 over 3 dha 1 over minus 1 over root 3 dha jechuudha kara bira 1 over root 3 jechuun mo rationalize yoo goone rationalize gochuus ma yaadannayu that 1 over root 3 jechuudha times root 3 over root 3 yoon godhe is equal with root 3 over maaliif asii kana kanaan baay'isaa 3 jechuudha kara biraan is equal with minus root 3 over 3 wajjin wal qixa jechuudha bifa kanaan angilii barbaaduu dandeenya example find the angle between the positive x-axis and positive x-axis fi the line which passes through this point kana gidduu jiru maal barbaanna angilii barbaanna amma that angilii barbaanna jechuudha okay angilii kana barbaaduuf jalqaba coordinate kan keessatti argama kan jedhu beekuu qabna jechuudha maaltu laayinii kun jechuudha angilii gidduu laayinii kanaatii fi gidduu kamiiti jechuudha kan barbaannu gidduu positive x-axis kanaafuu laayiniin kun angilii I mean coordinate kan keessatti argama kan jedhu beekuu qabna sabeekuuf immoo slope yoo beekne that gaadha jechuudha kanaafuu slope isaa maal ta'a m equal to or slope equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 dha inni irra kanaafuu y2 keenya meeqadha 4 dha minus y1 keenya meeqadha 2 dha over x2 keenya meeqadha x2 keenya 2 dha jechuudha minus 4 dha jechuudha okay this equal with 4 minus 2 2 dha over 2 minus 4 minus 2 dha this equal with minus 1 jechuudha minus 1 jechuun laayinii kun akkam deemaa jira jechuudha gara kanatti akkas deemaa jira jechuudha okay minus dha waan ta'eef kana ilaala amma yoo isin agarsiise 2,4 dha miti pointiin tokko 2,4 pointiin tokko 2,4 2 jechuun x yoo 2 as ta'e 4 immoo yoo as ta'e daat bifa kanaan yeroo dhumnu jechuudha tokko asitti argama jechuudha inni lamaffaan 4,2 4,2 jechuun immoo x keenya 4 jechuun ilaala asitti waan iddoon kun 2 dha yoo ta'e iddoon kun immoo 4 dha jennee kan fudhannu yoo ta'e and y keenya immoo 2 dha asitti y keenya immoo 2 dha jechuudha that kottaa masti ilaala bifa kanaan jechuudha asitti qulqullama jechuudha laayiniin kun akkam jechuudha gaafa wal qabsiin qulqullumsiinu akkasii jechuudha kanaafuu laayiniin kun akkas deemaa jira jechuudha ilaala kun as keessatti argama jechuudha okay daarii yookaan daangaa isaa kana ilaalla jechuudha eessatti akkan argamu jechuudha kun as keessatti argama jechuudha okay akkas deemaa jira jechuudha kanaafuu kan nuti fayyadamnu m equal to maal ta'a sloping keenya jechuudha or minus y slope arganneerra minus tan 180 degree minus what theta dhaan arganna jechuudha sagan kana booda m keenya minus 1 dha is equal with minus tan 180 degree minus theta dha jechuudha kana booda minus dhaan jechuudha minus dhaan balleessine jennu 1 keenya wal qixa maal taati tan 180 degree minus theta dha jechuudha theta tti kana dha jechuudha kan barbaadaa jiru okay theta kana argachuudhaaf kottaa akkas goon let jennee 180 degree kana tokkoon bakka buusa jechuun mee wal qixa angilii tokko naa hinna beta dha jennu hin beeknu angilicha beta inni afrannu jechuudha kanaaf iyyuu waaniini wal qixa tan of maaliif jechuudha beta degree tii jennu kana booda tan betaanii wal qixa meeqadha inni waaniidha jennu kanaafuu betaan yoo as eenyu galeedha kan waaniin dhufu as 45 dha akka malaala sanatti ilaaluu dandeessu jechuun tan 45 yoo ta'eetiyyuu wal qixa waanii dhufa jechuudha kanaaf iyyuu beetaan kan keenya beetaan wal qixa meeqa ta'e jechuudha wal qixa 45 degree dha jechuudha kan nu barbaadaa garuu teettaa malee beetaa miti okay teettaa argachuudhaaf immoo let jennee
180 degree minus thetaani walqixa maal ta'a jenna beta wajjin walqixa ta'an beta immoo arganneerra therefore 180 degree minus theta equal to 45 degree dha jechuudha karaa biraatiin kanaaf yu theta argachuudhaaf maal gochuu dandeenya theta gara kanatti as fiduu dandeenya jechuudha theta gara kanatti as fidnu 180 degree walqixa maal ta'a jechuudha 45 plus negative waan ta'eef theta taatee adda barti jechuudha kanaaf yu ammoo that kana immoo gara kanatti adda barsuu dandeenya 180 degree minus 45 equal with what theta wajjin walqixa jechuudha okay kana jechuun thetaan kan keenya walqixa angiliin sun meeqadha jechuudha 180 degree minus 45 jechuun 135 wajjin walqixa jennee bifa kanaan degree dha jechuudha kanaaf angiliin keenya 135 degree dha amma immoo forms of a line kan jedhu waliin ilaalla forms of a line keessatti jalqaba kan laallu point slope formidha point slope form kan jennu pointiidhaa fi laala points and slope yoo nuu kenname equation of line barbaaduu dandeenya kan jedhu ni galeera pointii nuu kennama slope nuu kennama slope point nuu kennani maal nu gaafatu jechuudha forms of a line yookaan equation of a line sana line tokkoof equation isaa nu gaafatu jechuudha maalirraa pointiidhaa fi slope irraa jechuudha point slope form kan jennu isa kanadha jechuudha point slope form yoo nuu kenname bifa kana kan gaafatamu yoo ta'e akkamittiin deebisuu dandeenya formulaan keenya y minus y1 equal to m into x minus x1 dha jechuudha okay for example fakkeenyaaf amma irratti pointiin tokko fi slope dha neeramti pointii tokko nuu kennamteerti 1,2 kan jedhamtu pointii kanaa fi and slope ammoo or m ammoo walqixa 3 yoo nuu kenna asirraa kaanee forms of a line yookaan equation of a line barbaaduu dandeenya jechuudha okay equation of a line keenya maal ta'are equation of a line equal with y minus y1 equal with m into x minus x1 dha jenneerra y minus y1 jechuun eenyuuni tiu kana dhalaalaa coordinate irratti y1 tiu dha sekundumoo x1 keenyadha kanaaf y1 keenya tiu dha y minus tiu jenna is equal with 3 into x minus x1 keenya immoo 1 turte jechuudha kanaaf this equal with y minus tiu equal with 3x minus 3 ta'a jechuudha kana booda seekan kalmiiwwan wal fakkaataa walitti fiduudhaaf yookaan bifa kamiin taa'uu qaba kuni bifa y equal to mx plus b tiin taa'uu qaba jechuudha kanaaf bifa kanaan teessisuudhaaf maal goona y equal to enne minus 2 achi fudhadhaan jira jechuudha that 3x minus 3 asti minus turte waan ta'e plus godha jechuudha plus 2 taati jechuudha gaa dabartuun keenya jechuudha kana booda y equal with 3x minus 1 dha jechuudha okay kun slope form keenya yookaan immoo equation of line keenya isa kanadha jechuudha maalitti fayyadamuudhaan pointiidhaa fi slope itti fayyadamuudhaan inni kan biraan immoo slope intercept form slope intercept kan jennu ammoo slopeidhaa fi interceptiitu nuu kennama jechuudha intercept jechuun maal jechuudha kana coordinate kana ilaalaa coordinate kana yoo ilaallu laayiniin tokko asii dhufee kana darbe laala pointii kana irratti x irra kutee darbe laayiniin kun pointii kana irratti immoo y irra kutee darbe pointiin itti x irra kutee darbe kuni x intercept jenna x intercept maaliif intercept gochuun kutee darbu jechuutti fudhadhaama kanaafuu asirra kutee darbe jechuudha asitti immoo pointii ittiin irratti immoo y irra kutee darbe kana immoo maal jennee waamna y intercept jennee waamna jechuudha y interceptidha seenni okay kanaafuu slope intercept formidha kan jennu jechuudha equation of line yeroo barbaadnu slope nuu kenna intercept kana nuu kenna jechuudha bakka intercept immoo kan x kan y ti kan nuu kennamu okay kana jechuun if we have y equal to mx plus b yoo qabaanne b ni y intercept keenya y intercept yookaan bakka line keenya y irra dhaqee darbu jechuudha kanaaf y intercept jechuudha seenu y intercept and m keenya immoo maalidha m immoo slope wanti nuu kennamus value kana lamaan jechuudha achirratti okay
inni kan biraa kan beekuu qabnu laala asitti m slope kan keenya asitti yoo slope kuni greater than 0 dha yoo ta'e slope keenya greater than 0 yoo ta'e graafiin kun yookaan laayiniin keenya maal ta'a rise ta'a jechuudha ol ka'aa jechuudha laayiniin keenya akkas ta'a jechuudha ol ka'aa deema jechuudha gara oliitti yoo immoo m keenya less than 0 dha yoo ta'e laayiniin keenya maal ta'a gadi kufa jechuudha fall ta'a jechuudha gadi kufa jechuudha bifa kana ta'a jechuudha bifa kana fakkaatu qaba jechuudha. For example, if we have m keenya wal qixa 2 yoo ta'e and y intercepting keenya -2 yoo ta'e maal barbaadnu jedha slope intercept form yookaan equation of line kana barbaadinu. Equation of line slope intercept form yommuu ta'u y equal to maal ta'a inni irraa y equal to mx plus b dha inni b nuu kennameera m nuu kennameera jechuudha. Kanaafuu bakka buusuu qofaadha jechuudha. jechuun y equal to maal qofa jenna jechuudha m keenya 2 waan ta'eef 2 jenna x jenna -2 dha jechuudha. Kun slope intercept formiidhaan yeroo barbaadnu jechuudha. Inni kan biraan two point formidha. Two point form kan jennu ammoo yoo pointii lama nuuf kenname jechuudha. That for example pointii q fi p yoo nuuf kenname that asitti x1 y1 yoo ta'e and p irratti immoo x2 y2 yoo ta'e that pointii lama gaafa nuuf kennamu isa kanaan two point formidha. Pointiiwwan lamaan itti fayyadamne equation of a line yeroo hojjennu jechuudha. For example, if we have these two points, pointiiwwan kana lamaan qabna yoo ta'e asirraa kaane yookaan pointiiwwan lamaan kanarraa kaane akkamittiin iyyuu equation of line barbaaduu dandeenya. That equation of line barbaada first we have to find what the slope of a line. Slope barbaaduu qabna jechuudha. Slope immoo akkuma ilaalle y2 minus y1 over x2 minus x1 dha jechuudha. That is kun x1 dha, y1 dha, x2 dha and y2 dha inni afrannu jechuudha. Kana booda m kan keenya wal qixa slope keenya wal qixa maal ta'a jechuudha 7 jenna minus 4 over 4 minus 2 jenna jechuudha. This equal with 3 over 2 dha jechuudha. Our slope okay. Slope keenya 3 irraa 2 ta'a jechuudha. Okay, slope qabna taanaan kan nuti barbaadnu maal jechuudha? Line barbaadna jechuudha. Kan equation of line barbaadna jechuudha. Innis y equal to m or y minus y1 equal to m into x minus x1 dha jechuudha. Kana jechuun y minus y1 keenya meeqa ture? Y1 keenya akka y1 tti kan barbaadne fudhachuu dandeenya. Oo barbaadne kana fudhachuu dandeenya, oo barbaadne kana fudhachuu dandeenya. Kan barbaadne fudhachuu dandeenya. There is no any different, okay? Garaagarummaan kamiyyuu gidduu isaanii hin jiru jechuudha. Kan barbaadne yoo fudhanne iyyuu. Kanaaf iyyuu emme see lammaffaa kana fudhadhaan. Namni baay'ee yeroo baay'ee see jalqabaa fudhata waan ta'eef baat lammaffaa fudhannes homaa rakkoo qabu jechuudha. Kanaafuu y minus 4 jenna jechuudha. Y minus 4 ittiin dhiifama y minus 7 dha jechuudha. That y1 tti isa kana fudhachaa jira waan ta'eef. Isa y2 inni kan barbaadne fudhachuu dandeenya jechuudha yeroo kana. Y kan pointii jalqabaa kan pointii lammaffaa fudhachuu dandeenya inni irra waan ta'eef. This equal with m keenya immoo 3 over 2 dha jechuudha. Into x minus x1 dha. X keenya that x dha. X minus x1 immoo 4 dha jechuudha. That is asirra pointii kana fudhachaa jira jechuudha lachiin isaa waan ta'eef. X2 y2 kan jedhee moggaase yeroo slope-tiif okay. Yeroo slope xumurame jedhu immoo that pointii tokko fudhanna maaliif line dha pointii lamaan fayyadamaan jiru waan ta'eef pointii slope form dha waan ta'eef kun pointii tokko qofa fudhanna pointii kan barbaadne fudhachuu dandeenya achi keessaa immoo. Kanaafuu y minus 7 wal qixa maal ta'a 3 over 2x minus 2 dha 4 immoo gaafa 2 dhaaf salphinu 2 dha jechuudha. Asii 2 out hafte jechuudha. Kanaafuu 3 times 2 ni 6 dha jechuudha. Okay, y minus 7 wal qixa maal ta'a jechuudha 3 over 2x minus 6 dha. Okay, asitti minus 7 kana achi dabarsuu dandeenya jechuudha. Y equal with 3 over 2x minus 7 plus what? 7 dha plus minus 6 plus 7 dhiifama. Minus 6 plus 7 jenna jechuudha. Kana booda y keenya wal qixa 3 over 2x plus 1 dha jechuudha. Bifa kanaan slope barbaaduu dandeenya. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf